Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota hamba anulee akkam nagaa fayyaa san jirtan isin jenna. Ana dhufu warra muduftan baga nagaa dhuftan isin jenna. Warroonni channel hamba anuleetiif haaraa taatan ammoo subscribe gochuun daggatinaadha. Har'a application addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kana gaa isinuu YouTube akkamitti live waraabanii jettanii nan gaafanne ani immoo waan natti toleef waan itti fayyadamee argeefin har'a application YouTube jalaan yookaan live YouTube seenan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Application kuni akkuma isin argitan kana jechuudha. Application kuni isa kana ay akkamitti argannaa akka jettan taate Play Store jala seeniiti asiin maqaa isaa Mobzi Live jettanii barreessanii live for YouTube jettanii yoo barreessitan inni kunoo kana asirratti isin argama. Kana jechuudha inni kana asirraan gabbuufattanii jechuudha. Ani ammoo waan gabbuufattee jiruuf asirratti amma open jedhanii banadee jechuudha. Isin ammoo asirratti install gootanii jechuudha. Install akkasanitti waan isin fidu jechuudha. Live jaa kunuma Mobzi Live dha. Haala salphaatiin itti fayyadamuu dandeessanii jeetii yaada. Inuu haala kanaan namaaf isa asirratti argitan kana mallattoo kana naaf fide yokkuu inni kana isin fide booda maal gootanii iddoo kanarraa deebitanii isa mallattoo tana gachuusta waan akka viidiyoodhaa live ta'etu tana isii tana cuqaastanii jechuudha. Isin har'a cuqaastaniin booda okay erga kanatti cuqaastaniin booda akkanatti isin fida bakka lamatti screen live fi camera live isin fida jechuudha. Kanaafuu isin maal gootanii camera live dhaan deemtanii jechuudha. Yoo YouTube isin barbaaddan camera live dhaan asin camera live kanaan fayyadamtanii jechuudha. Ega kanaaf obbolee kiyya screen live ammoo screen live ni kanuma screen live jechuun namoota akka keetii kan live irra jiraniif wajjin live gochuu kan dandeessu jechuudha. Kanaafu kuno screen live kana jechuudha. Namoota akka keetii kan screen live qabu wajjin live gochuu kan dandeessu jechuudha. Ammoo camera live akkuma asirratti argitan kana YouTube irraan akkaataa namni as jalaan live gochuun taasisan booda YouTube irraan barreeffama namni si barreesse hunda ni argita. Nama wajjinis yaada dabarsuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaafuu bileekisha mee namni tana irratti dheetin isin agarsiisa. Ono eega kana dhoyte booda start bakka jaamtu tana irratti fida bakka tiimtu tana bakka kanarra cuqaastanii jechuudha. Mee irratti cuqaaseeti ilaala. Okay, please listen up listen gize microbiology nanjarama ifama jechuun xiqqishoo rakkoo gahaa shabaha gahaa waan hin qabneefi kanaafuu isin amma kallattii sanii yoo irratti deemtan sirriitti isin fayyadaa jeetee yaada. Aappiin kuni dhugumatti aappiidha. Aappii jaallatii hedduu nama fayyadalleedha. Kanaafuu aappii kana qajeelutti itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Gama biraatiin application isa lammaffaa isa aappii lama qabaan qabadhee dhiyaatee jiru jecha inni lammaffaa immoo isa kana jechuudha. No alhiwar khaju kana
الحواري خجو خنيشتورا الحواري هم القبا يو خنان جتن تاتي حال سلباتين قرآن في وتودا تتا الرابرتشو تنديسني الحواري خنمي الرتدوينيتي إلا الله أوان نكبو أوسان كدا Oke, yeroo bantee haala kanaan gassifidaa jechuudha. Haala kanaan yeroo gassifitu mallattooleen asirraa tununtinuu asirraa tununti alqiblaa fakkeenyaaf bakka adda addaa bakka badoo ifaa yoo deemte karaan yookaan dachiin kana malee yoo sittaate qiblaa isa kanaan appilikeeshina kana irra gadhaawattee isa kanaan qiblaa lallattee salaatuu dandeessaa jechuudha. Gaba biraatiin asirratti immoo sa'aatii itti azaanaa irra kaachuu asitti immoo kuni quraana yoo qaroo barbaatte quraana mee irra dhiyeessi garsiisa kunoo asir kanneen kunuunti quraana jechuudha. Quraana ayataan qaba alfaatihaadha. Alfaatihaa yoo qaroo fedhe asirratti dhohiteeti kunuunti isaa jechuudha. Alfaatihaa karaatu booda albaqaraatti si dabarsa haala kanaanii barataa jechuudha. haala salphaatiin quraana barachuu dandeessaa. Appilikeeshinni kun ayata 114 guutuu ofirraa qaba jechuudha. Hanga 114 qaba jechuudha. Kunola asirratti ni argitanii juuza guutuutti qaba waan jedhamu. Kanaafu aappiin kunis aappii ajaa'ibaati. Aappii akkaan nama fayyadudha. Kanaafu itti fayyadama karaa salphaatiin quraana barachuu ni dandeessan jeeti yaada. Appilikeeshina lameen kanaan isinii qabadhee aappii kana isaa buufannoo hojjetan taate isallee akkuma kaanii pilaayistoorii jalaani alhiwaar jettanii barreessitanii jechuudha. Okay, as ilaala alhiwaar hiwaar jettanii eegaa barreessitanii booda sarchi jettanii jechuudha. Anoo haala kanaan isinii dhufa. Haala kanaan yeroo inni kanatti haala kanaan isinii dhufe oppiinii gootanii jechuudha. Ani amma buufadhee waan hin jiruuf jecha oppiin na gaafata. Isin ammoo bakka sanatti install kajuuf isinii fida. Install gootanii akkasitti buufatanii haala salphaatiin karaa gabaabaadhaan quraana keessan barachuu dandeessan jeeti yaada. Akkasuma azaanallee ifiif irra haayatee fi qaba. Yeroo salaanni kee isaatu azaana waan ta'eef jawaala bukeessaniin bakka jirtanii infamaanaaf godhaa biraa dalamure. Kanaafuu bilee kiyya chaanaliin an qabadde isiniif daadhee lamee kanaa hanga sagantaa biraatii yookaan oduulee biraatiin walitti deebinuun turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyochi kun yoo isinitti tolu ta'e laayikii sheer gochuu hin dagatinaadhaan isiniin ja'a. Akkasuma chaanala hambaa aanolee subscribe gochuu hin dagatinaa. Chaanala hambaa aanolee chaanala hariiroo waan ta'eef subscribein akkasuma yaada keessanis koomentii jalatti gama biraatiin ammoo appilikeeshinoota garaagaraa kan barbaaddan yoo jiraate koomentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyootti hojjannee isiniif hinnaa jechuu barbaadde ammasittuu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.